ittiin techuun barsuun ittiin techuudha. Ati nama wajjin ciiste nama ulfoofte nama isaaf jecha akkana cinqamtu isa lee dhosuu barbaadda? Isaaf jedhee timte akka cinqamna jiru. Yoo ulfi kun irraa baatee jiru kiyya jedhanii yoo na gargaaruu qabeetti taate. Sayyidoo dhageera. Na akka ulfoofteetti dhageera seeti. Hin dhageenyati yoo dhagee osoo inni. Isatti himtuu ana irra si jabaa isatti himtuu. Eegaa bara kun amma iccitiidha inni bakka guyyaa sabaa. Taa'ii abdii taa'ii kaasatti akka kana. Laa biraan kee akkanaan jiru amina. Dhiifama abdii. Laa dhiifamni akkamii akka osoo waan Sayyidii waan balaa dubbadhe maal? Akkana itti mul'istee anaaf isa wal lolchiisuudhaaf. Kun hama jedhama malee biraan kee miti. Amina. Waan taate waan taate. Yalla taa'ii. Taa'ii. Gattee biqan deemta takkitti gattee deemta san booda khalaas. Amma rakkina qabu. Allah ko biraan kee dhabiifu balaan jirru kaa'us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kaamilaatuu fi hundi keessanuu nageenya rabbii guddaa bakka jirtanitti si waliin haa jiraatu. Har'a anumaa gadi ba'uuf baatoo uffadhee gadi ba'aa jiru. Abdii argee duranillee piraank irratti dalaguuf qophaa'ee ture. Amma immoo yeroo an gadi ba'u abdiin dhufee darajarra jira. Dafeeti piraankii irratti dalaguuf ol deebi'ee jechuudha. Piraankii irratti dalaguu deemulee maal akka taate booduma wajjin agarra jechuudha. Kanaafuu mee abdiin maal akka inni naan jedhu waan hedduu dabatti ulfaatu waan badaa wayii jechuun ni deema akkanatti rakkoo guddaa keessa seenee jedhee waan adda addaa itti himuu deema. Mee rakkoo san na wajjin nama qoodamu ta'amoo yookaan arrabsamoo rakkoo hin qabu naan jedha. Waan kana waan inni naan jedhu mee walumaan agarraa hin ulfaa'ee ulfa rakkadhee jira mana yaala nageessee amma manarraa baasii waan akkasiisan jechuun ni deema. Nurraa akka ulfaa'ee akka jedhuun boodammootu isatti yeroo himu walumaan dhageettan jechuudha isuma waliini amma abdiin dhufutti jira osoo inni biran kenne tattafeetti kaameeraa sitti dhoysee ka jiru jechuudha naaf milkaa'uu hin beeyne akka naaf milkaa'u abdii qaba inshaallah yeroo takkaa kaamee namarratti piraankii hojjedhee hin beeku guyyaa jalqabaatiif kuni kanaafuu piraankiin irratti hojjetti jedhee hin yaadaa natti fakkaatu abdiin yoo naaf milkaa'uu baatillee na waliin turtiin keessa na waliin haa ta'u abdiin osoo inni biran kenne amma haasa kee yoo sagalee kee alaa dhakeerraa dhagee boodachiin shakkuu waan danda'uuf sadii fi haasa isinitti hin dheeressu kallattii mangara piraankii dabarraa. Amma kaameeraa sirreeffata jira kaameeraan akkana jala hin mul'anneef jechuudha. Kaameeraa yoo akkasitti hin agarree fi kaameeraa asitti sirreessutti jira jechuudha. Abdiin dhufee hulaa dhadha'u jira hularra dhaabatu jira kaameeraa kana jala arga jedhee hedduu waan cinqamaa jiruuf dafee hulaa jalaafannitti deebi'ee jechuudha balbalarra jira abdiin jalaafanii dhufa. Sayyidoo ni Injira taa'ii kottu. Eessa jira? Injira dhufa taa'ii. Isa barbaade. Naa dubbisa. Taa'ii kaa dura si dubbisa. Naa dubbisa ma deemuu barbaade. Eessa deemuu barbaade? Kar deemuu barbaade. Kalaas taa'ii kaa maal dhufa seeti? Eessa jira? Rafaa? Rafaan jiru. Rafaa jira sii kaasa taa'ii. Maali? Maal taate? Maal taa'e? Maal ta'e maa? Akkuma duraanii jiraanti? Rafaan jiru. Injira maal akka jettee? Maal taate isa? Maal taa'e? Sayyid maal ta'e? Maal taa'e jeeti? Eessa jira reere? Asuma jira. Taa'ii sitti ma kottuu taa'ii mi? Sitta dhaabatanii nama gaafatanii si fayyadamu nama gaafatu deemu. Maal taate afaan laawwata dubbatta jama. Duraan seetiin barbaadaa naa jettee miire dur bara dhufteetu nagaa nu jettee teettee achi booda seetii hooyyetta. Sin jedhee balbala afaatti akkam nagaa fayyaa jirta maali inni? Jette. Maal warraan daree? Ana jaala. Miira dafee dhugama hajaawwatiif barbaada. Ina dubbisi. Seetiin moo? Telefoona cufatee jira. Tibilbilaa. Cufaadha. Bare Sayyidii fi Sumayyaa illee hin jiranii gabbaan jedhi yaa'anii ala jirani. Ani haajaa fardii kasirraa qabu anu kasitti hajamuu rabbiin isinaa fide beekte. Duraa beekee jira akkuma tini. Hin jiru maal jette. Akka hin jirre. Maa telefoona na cufare. Amma bahee bara masirraa qabbaye. Maa karaa walitti hin dhufnu sila. Bahee kaasa duratti ismaa deemee daqiiqaa diidama muka sabota dhuftee bara. Ayiwa. Ani haajaa bira sitti hajamee beekte abdee. Biyya kana keessatti namti hunduun beekta ambaa keessa jirraa beekte namni rakkoo itti himatan illee hin jiru silaa garuu osoo dubbatu baay'ee waan kana waan akkas illee dheessu dubbadhee agurra keetti illee dhabuu batte beekte homaa rakkoon qabu natti tola. Maaliif?
amma durallee dhiyootanillee sitti maydhee beete hedduu hin qaanfadhee ta'ee sitti himuu dhabe beete ammallee nama biraa namatti himuu qabu dirqama simatti himuu qaba. Maal taate? Ani waan guddoo ta'ee jira kanuma gammatu hin deettu. Maal dura namni nama laalee waa gammata maal jechuudha? Maal taate? Ani hedduu rakkadheetiin ni jira dhiyoo tana sitti ma jedhee sibira gahee yeroo sanillee yeroo beeka sibira gahee sitti himuu hin himu jedhee akkasitti cinqamaa ture beeyte mustashfaa mana yaalaa kana geessitu fedha. Maal taatee maaliif? Dhiyoo tana beetee mana yaalaa dhaqeete garaa qabda maal waan akkasii sannaan jedhan. Hin soodoomu. Garaa qabda? Hin soodoomu. Mee amma abdii taqabdii dhiisitiiti ati gara furmaataatiin mee naan deeme tumma nan tokkichaan akkana dhageenne sanuu si mene. Nu wajjin ciisteeti ulfooftade. Jaarsan qabdu jaalallee hin qabdu. Abdii isaa gisee namni kana rakkate namatti qoostaati sa'aatina. Eenyu irraa ulfooftee sin jedhee bara. Maal osoo namni irraa ulfaayillee nama himuu ta'u taatee bara akkasuma turan cinquu beete. Ati amma mee gara furmaataatti adeemnu mee abdii nama tokkichatti illee nama itti hin qabu nama takka illee hundaa nama guutuu dho'isee waan sitti meef bara akkatti furmaata illee takka illee taatu laaltee naa gootu jedheeti malee waan biraatti fi miti. Ameen akka ati waan takka hin qabnetti beekaa eenyu wajjin ciiste tura ameen ati eenyu waliin ciiste sa? Eenyu wajjin ciiste? Eenyu wajjin ciiste maa eenyu nama mana kana jiru kwa? Abdi sitti ma ati akka nam tokkichatti waan hin himne waadaan haasenta? Nam tokkotti nu dhugaa. Wallahi jedhe. Nam beektu waan nama himaa deema? Himaan deemtu bira bara amma kunii fi bira wanni bira addaan bartana waan nafsee namaati bara kana jechuun waan biraa jechuun tokko. Maan na dhosi tarii natti hin teertaa baramina. Maan na sitti mee akka ebaluu sitti muka. nama tokkotti hin dubbadhu natti icciitii jettee natti hin teeme. Asin dura icciitii nama icciitii hin baaftu miiree bara icciitii nama dura baaftulee baasu baatullee homaa rakkina gabu godhu kammaa tokko qaama duraati. Dhugaa rabbii nama tokkotti. Wallahi nama tokkotti nama waada. Inni dhugaa. Muktaari. Muktaari irraa. Muktaari miti osoo muktaar taate wayyaa. Muktaari miti. Eenyu maa muktaari fi eenyu jira mana kanaa deega sin jedhe baratu silaa kanatti nama sin dhibu waa hedduu naga gaafatu hin qabdu. Ati waadaa siisee miilatti nimtu qajeelte. Eenyu afaan kan keetumaan qabiitumaan eebalu naan jedhe. Sa'id beektee yeroo hedduu ijoolleen hedduu dhufanii asitti yeroo waan adda addaa naan jedhani anaa diduu anaa wantee yeroo argeetti beektee mucattiin tun ijoollee jaalalli isiin qabu akka nama kaaniitillee ijoollee hedduun wanta jechaan jiranii maaliif ditti dhiiroo jedhee beektee guyyaa tokko asitti na gutee beektee. Sa'id moo? Giddimaa? Eeka. Ayyoo? Booda dhiyoo tana gabaatii sadii moo akkas geenne booda mana yaaludha inaan akkas naan jedhanii beektee. Sanii fi hedduu rakkadhee jira abdii waan akkuma taate ta'e furmaata tokko naa kaayaa ammoo mana yaalaa nageessi irraa baasee yoo rabbi sodaatte. Ata moolfaa? Ulfaadha? Amiina? Dhugama? Laa dhugumaa natti fakkaataa jiru. Anjabina kan kee nama akkamii akka taate waan si beeku waan kan dhugaa natti fakkaata. Garuu takka waan akkana sin jedhee beekaa kana ture. Laa naan jedhe kanaafuu sin jedha dhugaa natti fakkaanne dhugaa. Osoo waan akkanaatiin ka qoosu taate akka dhugaa sitti fakkaatu ta'uu danda'a. Garuu waan akkanaatiin hin qoosa. Waan akkanaa jedhee beeka. Waan ulfaadhii sitti waan biraatu sitti maa dubbadhee beekaa takka. Waan akkanaa waan na cinqu takka na mudatee beekaa naa ciqqamtu takka na gartee. Amma ulfa sin jedhaniire. Naan jedhanii isaati maal feeta amma argarra utuu feeta amma mana yaalaa dheetee waan naalchiftee na gartaatu. Maaliif itti nimirre? Isatti Sa'iditti waamtee iddoo isin hin jirretti waamtee akkanaa guyyaa si wajjin ciise akka wanti akkanaa kun uumamee maal jedhanii? Akkamitti akkana jedhaan? Akkamitti akkana jedhaan akkamiin godhan ciiste ta'u? Gaafacheetu si irra. Qabdii atan mana dhageetta yoo rabbi sodaatte. Na gargaarsin jedhee mata obboleettiin qabdaani akka nama tokkotti yoo kana gargaaruu feetu taate sitti maal dhageeffadhu.
yoo kana gargaaru baastaati deebii narraa baasi yoo hatta narraa bahu kaddideetiin dhumaa sirraan bahuu naan jedhu qoy ka'ee nuti jedhee sirraa baasa mana yaalaa biyya jirru kana illee beekta mana yaalaa yoo fidu kana ka'ee nu jedhee sirraa baasa takka lammaffaa haraama guddaadha namarraa kana godhu. An waan argeen beene waan dhageen beene amina birrii barbaadda waan feete si kenna. Garuu narraa baasii hin danda'u. Tokkoffaa haraam. Kun bara dirqama kun bara dirqama. Dirqama illee yoo taate birrii yoo feete mataa goon gubba. Yoo boon birrii farqadhe baan birrii yoo rakkadhe birrii rakkoon qabu bar birrii waan fedhe si man gaafadhu birrii rakkanneen. Anka birriitiin bitaa dararte anumarraa akkuma narraa baaftu fedha yoo hatta dee sirraa bahuu guutumattu. Amina. Yoo sirraa bahuu naan jedhan dhageeffadhabti yoo sirraa hatta hin bahuu jedhanii ka narraa bahuu didu taate dawaa akkasumas naafiti yookaan mana yaalaa keessi yoo hatta narraa bahuu kaddu taate illee sumayyaa yoo kana dhageetti naan jedhu. Dawaa asitti naafiti manuma kanatti ulfooftee manuma jaarsaaf jaartiin jirtutti anaayyuu miti abbaan maan fedhee yoo dawaa mana kanatti siifidee atini wanna taatu maal ija hidhatteerti. Eessarraa ulfooftee maal yoo isiin sin jette maal jettaa? Maal waan ta'eef dhala dhugdee miseete musa. Akka tulfooteetu dhageera seeti. Hin dhageenyati yoo dhagee osoo inni. Isatti hin ture ana irra si jabaa isatti hin. Eegaa bara kun amma iccitiidha inni bakka guyyaa isa waan akkana inni amul jaalle isa dhiisii bara. Inni guyyaa takka waan akkana hin taa'edha inni wayyaa deere. Hatta yoo narraa akka bahu deemtaa illee sumayyaan na jeefti ati yoo kana gargaaru taate. Ani itti himu isatti suutaan waan akkanaati waan kan keetii. Mala isiin ittiin gargaaramuu dandeettu tokko uumii jedhuun. Laa hin jedhiin abdii. Hatta yoo ulfi kun irraa baatee jiru kiyya jedhiin yoo na gargaaruu qabeetu taate. Kiyya jedhiin yoo kana gargaartu taate yoo dhugumaan kana gargaartu taate. Yoo hatta narraa buutu taate illee yoo kasirraan baasu yoo naan jettu taate yoo tasa dubbiin tun ansi malee na biraatiin illee gadhagaan taate yoo na gargaaruu feete kiyya jedhiin. Maali? Kiyya jedhi. Dhugamoo taphataa jirti. Siraan bishaan fudhatee hawaamuu caqaqabtadhaan isaaf diimaal gootaa qoostu seeti. Akkamiin as garagaltee akka jetta moo piraankiin irra dalagaa jirti? Piraankii jechaaf illee si piraankiin si bar dhugamoo piraankiin irra dalagaa. Se pirankii maalis irra dalagan pirankii namarra dalagee beekaa anta akkaataa kanaan dur ati sa'aatii namchi keessa jiru pirankii maali asota isaa waa'ee diraamaa dalaguu fi viidiyoo pirankii waan akkana kana inuu keessa jiru nama cinqii addaa keessa jira sabti maal taate. Laanuu bara kanaa fi akkamiin naggaragaltee. Naggaragaltee duuba. Akkam lafumaa ka'eetumaan ulfi kun kiyya jedhaan mi'a miiraatummaa iddootti yabuun. Ansi ulfeessine ulfa garaa si baasu osoo ati lubbuun tantee baate hoo. Ulfa garaa nama baasuu. Namni garaa hin baasaa maali lubbuun ona baate na qofa lubbuun baate. Akkasii miti Amiina. Tole Amiina dhagee. Dhagee ani dhageeffadhu Amiina bar dubbiin tun dubbii jabduudha. Maa boottanii taphaa? Akkam godhanis. Karaa si marina ibuun. Mee maal godhaanummaa mee maal godha jedhe amma osoo tamaam garaa si baasuuf mana yaalaa si geessi ho'aati waa taate maal naan jedhan san isa tokkana godhee ajjiisee naan jedhanii waan keessa jira waan takka lamaffaa karaa rabbiitiin illee haraama karaa namaatiin illee haraama waan dalagu dalageessa abdiitu haraama maaliin itti taasisu haraama biraa gubbaan dalagaa rachaan illee kana dhiisnee Saidii noo mari'achiisnee Saidii maal mari'achiisa Saidii yoo mari'achiisa osoo barbaade maal godhaa sitti karaa simbooni ijoollee. Haa furmaanni kana irratti mikaasa abdii maal taate? Mari'annee suuta si deebisa. Suuta. Maal akkatti silaafaati ka ulfaayisuu miti. Mee ammuma kaanaa amma Musaifas ammumaa Yusuf fuudhee Musaifas mana yaalaa si geessee maal naan jedhan. Maaliif geessee yoo naan jedhan maal jedhan. Mee sababu tamaamin deemee amma mana yaalaa si geessa beenati. Beenan baata nafa. Amma si baana baay'ee. Maal eessa dhattee yoo jedhan maal jetta. Eenyu. Ati. Osoo isaan hin deebine deebine ka. Amiina. Amiina waan taane si wannaan jedhuti. Isumaan mari'annata jalqaba tamam. Nama hundaan dhosina Sumayyatti illee ni abbaa fedhetti ni tamam waadaadha jecha. Garuu Saidiin wanni akkana uumamee jira. Falli maalii jennee isa gaafannachaa. Isa irraan fala dhufe
gargaara waan. Sa'iditti himtachuun barsuma heetti himtachuudha. Akkan. Ati nama wajjin ciiste nama ulfoofte nama isaaf jecha akkana cinqamtu isallee dhosuu barbaadda? Isaaf jedheetti himte akka cinqama jiru ofiif jedheetti. Amina dubbii afaan hin qabne na gaafata harta dhugaa. Saatami furmaanni kan kalaas waan takka furmaanni biraan jira jechuudha. Angaraa si baasa jedhee yoo gara naaka tuute maal jedha? Eenyutu du'as kana inni duudhame biraan tu waan katu namni biraa kan maan du'i nama dura. Tamam kan irraa ulfoofte sun yoo marichiisne maal goona? Isa yoo marichiisne maal goona? Akka isa marichiisne osoo barbaade maal godhaa sitti maas hin jedheeran. Dubbii afaan hin qabne akkana godhi namaan jechuun hin ta'u. Amina. Kalaas dubbatame maal godhinaa jettan haa. Anama wallahi dubbiin tun na dhibdee jirti. Kana godhii siin jechuun baay'ee na ulfaateera. Kana godhaa sii godhallee jechuun baay'ee na ulfaateera. Birree osoo barbaadde waan fedhe sii kenna. Garuu haraamaa gana ga'uu garaa si baasisiisee osoo ati waan tokko taate waan ofii keessa hin jirre isa tokko kana godhinaan jedhanii. Kiyya garaa baasuu dhageettaa mustirfaa gizireetta. Fedhii kiyyaan kiyya garaa baasuu deemataa. Fedhima ofiitiin uumuu biyya kana keessatti kan ofii jaartii mataan ta'e keessaa iyyuu garaa baasuu akka hin dandeenye beektan fakkaata. Akkasii miti Amina dhageessa. Nagaa tamaa boottas. Nagaa uttiraa bara. Osoo akka ati amma jettu kanallee waan ta'u taate waraqaan kaa nama gaafatani. Jaartitii maalii yoo jedhe waraqaan kaa meetoo jira maal jira? Injiru jechaadha. Biyya wal fuunee dhufnee as injiru ittaan qaba. Waan akkasii biyya kana keessatti hin dalagu. Kanaafuu si galaame waan hin taane irratti si gargaaruu hin danda'u Amina. Yoo ammoo dhugumaan cinqamee jira rakkadhee jira maal jettu taate faala tokko lafa sii kaa'e. Faala dhuma wannan lafa sii kaa'u baay'eeti asi mana kireeffadhu jira. Ulfaa'ii hideessaaf inni nu jaalatee ofii nutti dhufa jechaadha ilmoo ofiitti hin gatu. Si galaame haraamarraan haraama biraa dalaguu waan hin taanes si gorsuu waan hin taanes si ona jechuun hin danda'u. Kiraa manaatiin maali jinni waan nyaadhee dhugu maal kaa jettu kana si gargaara rakkoo hin jiru. Kanuma sin jedha. Kanaan ala waan takka waan lubbuu tante balleessaa si wannaa godhee hin danda'u Amina. Galatoomete maraafu. Maali maali. Gargaaruu keetti galatoomii falanaa keessa jirta osoo gargaarlee ta'u taate. Maal La, tranquilo, deema kinara. Deema tish. La, tranquilo kana jiru. Tranquilo nama. Tranquilo kana jiru. La, insieme, tranquilo kana jiru. La, tranquilo kana jiru. La, abadan, tranquilo kana jiru. Taai, abdi taai kasatti kana jiru. La, tranquilo kana jiru Amina. Dhiifama abdi. La, dhiifamni akkamii osoo ana waan sadii waan badan. Osoo waan sadii waan balaa dubbadhe maal? Akkanatti mul'istee anaaf isa wallolchiisuudhaaf. Kun hama jedhama malee piraankii miti. Amina. Maal taate waan hin taane? Yalla taai. Taai. Faranjiin dirama waan kana caalaa walirratti hojjetti wallah. Maal faranjiin waan biraa walii hojjetti malee taa'aniiti ebaloo akkana na godhe ebaloo akkana na godhe usuuta biraallee akkana godheeraan siin jedhe maqaa isaa abdii akkana maqaa si balleessaa deemee maal jechuudhaaf. Mata birat akin ni gore beta amma taai taagati maal kalas tamam maal barbaadane video barbaadaga maal kalas gatai ka samal taati la kalas maal inta isi birakin dura lesre to jete beta maal taati abdisa la birakin namni miliyeena narra hojjete yoo maara koon qabu nama bira yaaki waan eegame nama lama wallolchiisuudhaan waan dalagame fakkaata dhugaa kalas taai dhiifama sabani dhiifama olii jira tamam kalas dhiifama sirraa fite abdii gatai ka samal taati Amina waan kalas video gad dhiifadhu kalas fitanne manarra kalas fitteerta gatai ka kalas bakka takkituma gatai yaa rabbi kalas tamam sibil la sibil la dhugaa la dhugaa aarenjiru narri eshi eegararin taai ka la ataa'uun barbaadu duraayyuu sayidiin barbaadaadhaan gatai bitan deemta takkituma gatatte deemta sanboota kalas amma rakkina qabu
Allah ko piraanki dha wiifu balaan jirru kaa'us. Kana piraanki waan jedhe. Piraankiin akkanaa jiru. Piraankiin ta'anii nama hamatanii hin jiru piraankiin. Abbama feeti gaafata. Piraankiin teettee ebalu badaadhaa ebalu bishaadhaa. Ani ibsa osoo waan badaa waliin irraa argee jiraadhu. Inni bada jennaan kanaas isa ta'us maqaa balleessii maal. Maal akka qabara viidiyoo yeroo sa'uun deet goona. Abdi atu Sayyidii fi amantaami akkamitti namante naa akkana Sayyidii akkasii akkana dheetini Sayyidii waan akkana illa iyyaata yoo yaaddati waan akkana Sayyidii hin beektu waggaa dheeraa turtanii waggaa 10 osoo waan badaa odeessee maal gooti. Maal akka qabara irraa murree gadi na viidiyoo irraa editii godhamaami. Irraa murtee gana wanti itti galchaa miidhoo kofi irraa murtee gadhiista. Kasitti musunoo wannummaan badammaan viidiyoo uummataaf irraa murtee gadhiista. Kasitti musunoo maal jedhama. Video yoo se arge maratti na qabayoo waan badaa waan adda addaa dubbatan video guutumaan guutuu kun kaameraa sibira jira mirraatti humna harka keetiin gootee biraatti himta yoo waan badaa sadii ka dubbatu taate. Direetti ni godhama uummataaf illee akkana gara. Irraa mureetti gadhiisa uummata bakka waan badaa dubbatu. Irraa murtaa mire icciitiin maan sitti musunoo irraa murtaa of keessaa muruu dandeessaa hin dandeessu. Of keessaa haati dhaabbichaa yoo dhagee. Ala icciitii nama baasuun gaarii miti. Kanaaf waan akkanaa irratti piraanki osoo godhuu baatanii namatti tola. Jechuun ani piraanki amma dura illee akka dalagee hin beekne beekta. Beekta amma dura takka viidiyoo takka yeroo diraamaa malee ani wanti piraanki gadhiisee hin beeku. Ati illee hin mootu alhamdulillah hin dubbanne ati nama waan akkana dubbatu miti ani duraanuu illee hin beeka si amana namni yeroo piraanki godhu lafa kaan nama tokko waa adda addaa haasaa anuu piraanki illee nama godhe illee amma dura illee beekte. Ummaa rakkina qabu ati illee hin dubbanne kanaaf amma dhiifama. Asal araanu Sayyidii ana dhiisee osoo abbaan fedhe waan akkanaati jedhee yaanu namanu. Amma rakkina qabu amma dhiifama jette. Dhiifama sin jedheera. Hordoftoota illee akka dhiifama jettee illee. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kaamilaatu hundi keessanuu goona gamu jiraatanii dhiifama godhee jiraa fi waan hin taane adda piraankii yaani xiqqoo na aarse jechaadha. Yoo ta'u maal jettee abdii garuu diraam namni irratti hin dalagu kana godhate. Laa amma maalidha ka'umsuma ati kaatetu piraankii waan akkasii natti hin fakkaatu. Wanni ati natti himtellee waan piraankii nama irratti waan piraankii waan hin fakkaanneef kanumaaf natti hin fakkaanne anatti jecha. Kanaaf dhugaa natti hin fakkaanne. Garuu baay'ee of eeggataa ture. Allah. Wallahi arsite yaa. Ati sirra kafaladhete gaafa dura akkasitti piraanki nan tokkichi narratti hin dalagu godhee kakachaa ture. Salphumatti piraanki ragoote atu safumaan birreete. Kan akkasii dhugaa piraanki baay'ee eeggataa ture. Namni yoo na bilbilu bishaan illee jennaan piraankiidha beekta. Waa hunda waa amma suuta wannaa jettee malee ijoollee baay'ee piraanki narra hojjechuuf deema kanniini kanaaf jecha ni shakka. Waallee taanaan piraanki fayyada. Akkasii Rabbi keeriyaa godhu qabne inshallah khalas. Kabajamtoota hordoftoota keenya share godhaa fi like subscribe illee godhaa fi. Amma aarsi keessa badee garuu siqqollee la xiqqoo waan hafeeru yeroo biraa dabalee kana caalaa iyyee oo jedhee harkaatti famaa jecha. Amma araba kee dubbataa malee garaa kee xiqqoo. Aara qabami sirraa fi dhaanatu sikiisaa kasanii hordoftootaaf daawwattoota keenya piraanki biraatti illee godhee jira Sayyid irratti hojjetee jira piraanki jechuudha. Piraanki yeroo jalqabaatiif Sayyid irratti hojjedhee inni takkaa namni piraanki irratti hojjetee hin beeku isatu iyyuu namarratti hojjeta malee inni takkaa piraanki namarratti hojjetee namni isarratti hojjetee hin beeku jechuudha yeroo jalqabaatiif irratti hojjedhee jira. Piraanki kanatti aansee yookaan viidiyoo itti aanutti aansee isiniif gadhiisa gadi hin dhiifne viidiyoon akka waraabbametti jira jechuudha. Piraanki inni jaartii isaati irratti hojjetee hedduu aarseen illee boochisellee waan hedduu rifachiisellee jira. Isin immoo san anatti garagalchitee irraa kafalattee jirti ani immoo isatti as deebisee isarraa kafalachuu fi irraa kafaladhee jira jechaadha irratti hojjedhee jira viidiyoo wayii jechuudha waan inni inuma hiyyaanni wayii isaan jedhee akkasitti irratti hojjedhee piraankii yeroo jalqabaatiif jechuudha. Viidiyoo kanatti aanu diraamaa isinii gadhiisa achi booda piraankii sadii isinii gadhiisa piraankii sun hedduu kan nama ajaa'ibu anumaayyuun ajaa'ibu jira jechuudha yeroo yaadadhu. Kanaafuu haga viidiyoo biraatti walitti deebi'utti hordoftoota daawwattoota keenyaa like subscribe gochuu hin dagatinaa galatoomaa isin jechuu barbaada. Piraanki kan akka rabbi lafarraa balleessu du'aa kanadha. Maali? Nama wali oofaa jira waan hin taane keessa seenaara piraanki. Kana isiniin jennaa kalas nagaan ture. Gadhiifadhu siidhisee kalas. Tole. Ayyee.